السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم دودا في جالة تون هرد دون برسي سارو ما الحمد لله يعني نجا كوت نجا إني كي خنجر الله هنك بجادا بكير تمرة سناجو. إجا دا وتوتن كيا فيديو راغ نكيستي نموني فلاستورين كينيا واجد نوبوسو دي يوكين وداولوري نوغورو دي يتن فرمات ساق أبدا سني دفيتن جرا. أكاسوما نموني فلاستورين كينيا بلبلا رانجول أبدا يتن سنلة بكتر غتن سني فينم. إجا دا وتوتن كيا فلاستورين هم بدو يچودا. موبايل مكيسة كاربو مولي يچودا. haala bakka qarbamessanii bilbila keessan irratti ol baafattan isiniifin egaa daawwattootan kiyya warroon yuutuub chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinadha yeroo sabskiraayibii gootan barumsuun asirratti barsiisnu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kileekitti godhaadha achi booda ool kajettu irra kaayyadhaadha akkasuma barumsa garraadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya jala seenaadha waan isin deebaradhaadha waan gaaffii isinitti ta'e immoo komentii jalatti nu barreessadha maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu gargaaraadha egaa gamanuma nanga barumsaa hin dabarsa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaas nin jedha. Hayyee daawwattootan kiyyaa namoonni pilaastooriin keessan gadi waasiniif buusuu dide akkasuma namoonni pilaastooriin keessan bilbila keessan irraa isin duraa bade haala itti argattan isinitti agarsiisan afaana turaan hordofaas nin jedha. Bilbila keessan matarraa gadanii buutanii ayikoonii sitiin kanarratti kilikni gootanii achi booda asirra gadanii buutanii asirratti aappis ka jiru irratti kilikni gootanii achi booda namoonni pilaastooriin keessan bilbila keessan irraa isin duraa bade asirratti qastii sanarratti fakkii qastii sanarratti bakka yookiin bakka ool jettu irratti kilikni gootanii ammallee diseebaldi ka jiru irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan pilaastorii keessan kan bilbila irraa isin duraa bade asitti argattu jechuudha isin galee an amma silatti isin agarsiisuu jedhee tan bilbila kiyya irraa pilaastorii kiyya balleessee jechuudha garuu inni hin banne asitti jira jechuudha irratti kilikni gootanii achi booda enable ka jiru irratti kilikni gootanii achi booda bakka duraanitti bilbila keessan irratti isiniif bahee jira jechuudha bakka duraan ture sanitti deebihee jira jechuudha bilbila keessan irratti amma deebihee jira jechuudha haala kanaan namoonni pilaastooriin keessan isin jalaa bade deeffachuu dandeessanii jechuudha. Ammallee namoonni pilaastooriin keessan gadi waasanii buusuu dide asirratti aappis ka jiru irratti kilikni gootanii achi booda asirratti gadini buutan jechuudha. Gadini buutanii wanni barbaannu amma asirratti jechuudha Google Play Server ka jiru irratti kilikni gootanii ammallee storage ka jiru irratti kilikni gootanii ammallee clear cache ka jiru irratti kilikni gootanii ammallee manage storage ka jiru irratti kilik gootanii ammallee clear data kilik gootu ammallee okay kilik itti gootu jechuudha. Ammallee yeroo tokkoof of duuba ni deebitanii ammallee ni deebitu ammallee asirratti jechuudha Google Play Store ka jiru irratti kilik ni gootanii ammallee kanallee storage ka jiru irratti kilik ni gootu ammallee clear cache kilik ni gootu ammallee clear data kilik gootu jechuudha ammallee okay itti deebiftu jechuudha. Egaa haala kanaan pilaastooriin keessan xawwaaliidha waan barbaadan daawuloodii isiniif godha yookiin gadi isiniif buusaa jechuudha. Egaa daawwattootan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraadha asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatimu laayik sheer gootanii yoo jabeessuun dagatinaadha. Barumsa biroota naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.